አድማ በታኝ አንተን ይበትንህ መድኃኔዓለም የውሸት ዘሩን ዘራብን። ኢትዮጵያ 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 ሲል እውነት መስሎን አውሮፕላኑ ለእናንተ ነው ተዘጋጅቶ የመጣ። Oduu keenya jalqabaatiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti abbaan amantaa Abuna Luqaas jedhaman ministeerri muummee Itoophiyaa amma biyya bulchaa jiran Abiy Ahmad ajjeefamuu qabaa jedhan. Abbaan amantaa kun ministeerri muummee akka ajjeefamuuf maaliif hawaasa kakaasanii akkasumas ammoo dhimma kanaaf mootummaan Itoophiyaa maal dubbate abbaan amantaa kun kaayyoon isaa maali gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isaa itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii bahaatti miseensota haaraa hedduu isaanii eebbisiisuu beeksise. Dhimma kanaaf ammoo waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase qaba ni dhageessu. Oduudhuma kana keessaa osoo hin baane waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa keessaa raayyaa ittisa biyyaa buqqisuu himeera. Raayyaa ittisa biyyaa akkamitti buqqaase dhimma kanaaf ammoo raayyaan ittisa biyyaa maal deebise gabaasa guutuu kanallee isin biraan kan geenyu ta'a. Oduu keenya isaa biraatiin faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa lammiiwwan dhibee busaatiin miidhamaniif deeggarsa taasise. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa guyyaa dhaloota artist Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun deeggarsa kana taasisuu beeksiseera. Dhimma kanarrattis gabaasa guutuu kan dhageessan tahaa akka mul'atan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii bahaatti miseensota haaraa hedduu eebbisiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humna gabroonfataa Oromiyaa keessaa buqqisee bilisummaan ummata isaa qananiisuuf qeerroof qarree gabrummaatti xumura gochuuf lubbuu isaanii tokkitti qaban aarsaa gochuuf murteeffatan ofitti fudhatee leenjisaa ergaa tureen booda amma gara dirree lolaatti bobbaasuu beeksiseera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa muddee 31/2023 jaarmiyaan ABO WBO zoonii bahaatti ilmaan Oromoo lubbuu takkitti qaban saba isaaniitiif kennan dirreetti simatee leenjii waraanummaatii fi siyaasaa bilchinaan ergaa kenneefiin booda jala bultii amajjii 1 guyyaa WBO irratti sirna ho'aan eebbisiisuun dirqama waraanaatiif bobbaasuu isaa beeksiseera. Ebba Cibraan Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa gaggeesse kana irratti miseensonni WBO gameeyyiin kan argaman yoo ta'u hogganni waraana bilisummaa Oromoos ergaa barbaachisaa eebbifamtootaaf dabarsuu miidiyaa waraana bilisummaa Oromootti dhiyoo jiru tokko gabaaseera. Ebba kanaas marsaa tokkummaa sabaa jechuun moggaasanii zoonii seena qabees lafa sagalee bilisummaatii fi duudhaan jaalelamoo qilxuu irraa ifu akka jabeessan waraana bilisummaa Oromootiif ergaan darbuun gabaafameera. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaaba isaa ABO WBO jalatti ummata isaa ijaaraa humna diinaa hedduu caccabsaatii fi qabsaa'ota bilisummaa hedduu ofitti fudhatee leenjisee eebbisiisuu akka itti fufu hubachiisuun warreen WBO balleessineerraa harka kennachiisaa jirra jedhan siyaasa yeroon irra darbee fi dhaabbatee hafetti fayyadamaa jiraachuu ergaa hoggantoonni WBO achirratti dabarsaniin dhagaameera. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 5 darbee mootummaa Itoophiyaa waliin wal haleeluu yookaan waraana gaggeessuu itti fufeera. Waraana gaggeessaa jiran kanaan qaamota lamaan gidduutti lubbuun lammiilee kumootaan lakkaa'amanii galaafatameera. Waraanni Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kun dhaabbatee gara marii nagaatti qaamoleen lamaan akka dhufaniif dhiibbaan idil addunyaa yeroo adda addaatti taasifamus hin milkoofne. Oduudhuma kana keessaa osoo hin baane waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa keessaa raayyaa ittisa biyyaa buqqisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn guyyaa kabajamaa amajjii 1 guyyaa WBOtti waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufuun diina du'aa fi madoon adabeetiin jira jechuun himeera. Haaluma kanaan har'a amajjii 1/2024 ganama irraa jalqabuun humna diinaa jechuun kan waame raayyaa ittisa biyyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa magaalaa Qaaqee qubattee jirtu irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhachuun rasaasa hedduu itti roobsuun raayyaa ittisa biyyaa 45 yoo ajjeesu
59 ammoo madeessuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Tarkaanfii har'a mooraa waraana raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Qaaqee irratti fudhatameen qawween 25 fi rasaasni 2,000 irraa hiikamuu waraanni bilisummaa Oromoo himeera. Yeroo gabaasni kun qindaa'etti magaalaa Qaaqee keessa raayyaan ittisa biyyaa guutummaatti buqqa'uu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo ibsuu irratti argamu. Dhimma ammoo injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argachaa jiru kana ilaalchisuun gama raayyaa ittisa biyyaatti aga oduun kun qindaa'etti homaa hin dubbatamne. Mootummaan Itoophiyaa immoo waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru darbee ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa kan uummata Oromootiin bulchaa jedhus callisa filataniiru. Oromiyaan ammayyuu dhiigu jirti. Oduu keenya isa itti aanuun mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Phaaphaasiin Abuna Luqaas jedhamu ministeerri muummee Itoophiyaa akka ajjeefamu amantoota yoo kakaasan dhaga'ame. Abbaan amantaa Abuna Luqaas jedhaman kan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti tajaajila amantaa ta'e kun bakka mana amantaatti hawaasni waaqeffannaaf walitti ba'etti ministeerri muummee akka ajjeefamu hawaasni bahee ministeera muummee akka ajjeesu yeroo kakaasan dhaga'ama. Ministeerri muummee Itoophiyaa haa ajjeefamu maqaa Itoophiyaatiin yeroo adda addaatti Itoophiyaa jechuun nu sobaa turaniiru. Itoophiyaa wanni jedhamu hin jiru, kanaaf ministeerri muummee kun ajjeefamuu qabaa jechuun abbaan amantaa kun hawaasa duratti dubbachaa turan. Abbaan amantaa kun ammoo naannoo Amaaraatti dubbii kana kan dubbatan yoo ta'u, abbootiin amantaa naannoo Amaaraa keessa jiran hedduun isaanii humnoota finxaaleeyyii faannoo waliin dhaabbachuun ministeera muummee irratti ajjechaa yoo labsan kun kan jalqabaa miti. Warri waggaa 2 dura ministeera muummee Itoophiyaa Musee Keenyaa jechuun jalatti kufaa turan ministeera muummeetiif xiqqoo malee sagadaa turan har'a ministeera muummee Itoophiyaa ifatti ba'uun Itoophiyaa keessa ta'anii ammoo naannoo Amaaraa dhaabbatanii ministeerri muummee Itoophiyaa akka ajjeefaman akkasumas ammoo hawaasni guutummaatti ba'ee ministeera muummee akka ajjeesu lallabuu irratti argamu. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ammoo abbootiin amantaa Phaaphaasiileen garaagaraa yeroo ajjechaa labsan kun kan jalqabaa miti. Naannoo Tigraayitti yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa gaggeeffamaa ture abbootiin amantaa Phaaphaasonni akka Abuna Luqaas faan irra deddeebiin uummata Tigraay bineensatti fakkeessuun akka ajjeefaman yoo hawaasa kakaasan dhaga'amaa tureera. Abbootiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan naannoo Amaaraa irraa dhufan kun yeroo garaagaraatti Oromiyaattis ammoo hawaasni hawaasa bahee akka ajjeesu akka duguggaan sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamuuf waamicha dhiyeessaa turaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaas ta'e ammoo gama mootummaa Itoophiyaatti dubbii abbaa amantaa kana ilaalchisuun haga ammaatti wanti dhaga'amee hin jiru. Abbootiin amantaa naannoo Amaaraa dhaabbatanii ministeera muummee irratti ajjechaa labsan, abbootiin amantaa naannoo Amaaraa keessa dhaabbatanii uummata Tigraay irratti ajjechaa labsan, abbootiin amantaa ammoo naannoo Amaaraa keessa dhaabbatanii Oromiyaa irratti ajjechaa labsan deddeebiin dhaga'amaa turaniiru. Oduu keenya isa xumuraatiin faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa lammiiwwan dhibee busaatiin miidhamaniif deeggarsa taasise. Lammiiwwan weerara busaatiin miidhamaa jiraniif faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa gargaarsa taasisuun ibsameera. Guyyaa dhaloota artist Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hawaasa godina Wallaggaa lixaa aanaa beegii weerara dhibee busaatiin miidhamaniif deeggarsa qorichaa taasisuu isaa ibseera. Sagantaa walharkaa fuudhinsa deeggarsichaa irratti haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa fi walitti qabduu boordii faawundeeshinichaa aadde Faantuu Dammisoo dabalatee miseensonni boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa argamaniiru. Faawundeeshinichi qoricha dabalatee deeggarsa namoomaa hawaasa aanichaatiif taasise kana hoogganaa hospitaala beegii Dr. Birmaduu Mokkonnan harkaa fuudhaniiru. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo namaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin angolitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha.